Pirezidaantiin Keep Verdee moo Kaaboo Verdee kan jedhu boodatti deebinaa waa'ee moggaasaa maqaa ishee. Biyyi isaanii tapha kilaboota 32 waancaa addunyaa bara kanaaf darban keessaa tapha isheen taphattu ka Arjentiinaa waliin 1-0dhaan ni mo'atti jedhanii tilmaaman. Isin maal jettu? Ofii biyyi kun akkamiin sadarkaa kanarra geessee eessaa kaatee sadarkaa addunyaatti beekamuu geesse biyyi xiqqoon lixa Afrikaa kun ka jedhu viidiyoo kana keessatti bal'inaan isinii ibsina waliin tura. Biyyi handaara qarqara dhuma yookiin fiixee lixa Afrikaatti argamtu kun oddoolota 10 irraa ijaaramte. Oddoolonni biroo 8 kan namni irra hin jiraanne immoo ishee marsanii argamu. Karaa daangaa biyya lixa Afrikaa Senegaaliin garba Atlaantikii irratti argamti. Biyyi kun maqaa lamaan beekamti. Keep Verdee maqaa Ingiliffaa fi Kaaboo Verdee afaan Poorchugaaliin jechuudha. Moggaasi maqaa ishee bakka Keep Verde jedhamurraa bakka qarqara lixa Afrikaatti argamurraati. Odoola magariisa akka jechuuti. Dhugumayyuu biyyattiin dachee magariisa garba Atlaantikii irratti argamtuudha. Biyyi kun baroota dhiyoowaas gama ispoortiitiin addunyaa irratti daran beekamaa jirti. Dorgommii waancaa addunyaa irratti ammoo hunda caalaa addunyaa ajaa'ibsiisteetti. Pirezidaantiin biyyattii Joosee Maariyaa Neves kutannoo garee biyyaalessaa isaanii akkaan jajuun akka isaan bira dhaabatan akkasumas akka ittiin boonanis BBCtti himaniiru. Keep Verdeen ga'umsa gaarii agarsiisuu akka itti fufu nan abdadha. Morkii waancaa addunyaa kanarratti seenaa hojjennee egeree keenya bareechuuf kunis shaampiyoonota waliin taphachuudha. Fedhiima kanaan miira kutannoon hawwii mo'ichaa fi sadarkaa itti aanutti ce'uutiin Arjentiinaa fi Meesii mo'achuuf jirra. Maqaa Blue Sharks jedhamuun kan beekamu gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Keep Verde tapha kuffisanii darbuu gareewwan 32 gidduutti geggeeffamaa jiruun jimaata dhufu Maayaamiitti Arjentiinaa waliin morkata. Pirezidaant Joosee Maariyaa Neves tapha kana ilaalchisuun kan isaan yaada kana kennan. Biyyattiin tapha jalqabaan biyya addunyaa irratti kubbaa miilaan akkaan sodaachistu Ispeen waliin, isa booda immoo Yuraaguwaay, achii booda Saawudii Arabiyaa waliin qixa ba'uunidha kan isheen garee 32tti makamte. Kanaanis Afrikaa irraa biyya xiqqoo rikardii qabatte taateetti. Pirezidaantichi gareen isaanii morkii Arjentiinaa waliin taasisu olaantummaan xumuruun addunyaa ajaa'ibsiisuu itti fufa jedhan. Gareen Keep Verdee guutummaatti ofitti amanu, abdii qabu, dafqanii waa buufachuuf hojjetu. Haala kanaan Arjentiinaa injifachuuf carraa 100 keessaa 100 qabna. Keep Verdeen goolii 1-0 Arjentiinaa ni injifata jedheen tilmaama. Namni kan kubbaa miilaa fi waancaa addunyaa ilaala malee biyyattiin damee ispoortii kaaniinis akkaan beekamti. Kubbaa saaphanaa fi dorgommii galaana irraanis maqaan ishee addunyaa irratti beekameera. Bara 2022 fi 2026 dorgommii shaampiyensii kubbaa saaphanaa Afrikaa irratti meedaaliyaawwan argatteetti. Garuu kubbaan miilaa alanaa immoo daran waltajjii addunyaa irratti ishee beeksiseera. Kun mataansaa galma tokko jedhu Pirezidaant Joosee Maariyaa Neves. Kilaba cimaa waliin yoo morkattu mo'uunis injifatamuunis jira. Haa ta'u malee Arjentiinaan kilaba cimaa ta'us nuti mo'achuuf taphanna. Ammoo qabxii waan fedheyyuu yoo ta'e nuti mataa ol qabannee dorgommii waancaa addunyaa keessaa baana. Galmi nuti hedannee baane akka milkaa'etti nutti dhaga'ama. Keep Verdeen uummata walakkaa miliyoonaa ta'uu qabdi. Kaan isaanii biyyoota alaa kanneen akka Ameerikaa, Awurooppaa fi Afrikaa kibbaa jiraatu. Baay'inni uummata magaalaa Finfinnee baay'ina uummata biyyattii hanga dachaa 10 ni ta'a. Biyyi xiqqoon akkanaa addunyaa irratti ol baatee mul'achuuf kutannoo fi cichoominni Keep Verdeen agarsiisaa jirtu fakkeenya guddaadha. Dirqamas jedhan pirezidaantichi. Akka yaadutti yoo garee tokkorraa wanti eegamu baay'ee hin taanee fi yoo gareen sun mo'achuuf fedhii guddaa qabaate hanga eegamu ol hojjete injifachuun ni danda'ama. Kun waan Keep Verdee mudatee jirudha. Wayita nuti cimnee ga'umsa olaanaa agarsiisuuf qophoofne namuu ni raajeffate. Amanuu hin dandeenye. Namoonni waan nuti carraa qabnu ittiin fakkaanne. Nuti immoo deemnee raajiitti taane. Biyyi xiqqoo akka Keep Verdee kun akkas gochuuf tattaaffii cimaa taasisuu qabdi. Qormaata mudatu irra aanuuf haala kanaan uummata naasisuu fi raajeffachiisuu barbaachisa. Hanga jaarraa 15ffaatti biyya qarqara lixa Afrikaa kanarra dhalli namaa jiraachaa hin turre. Bara 1462 abuurtonni Poorchugaal erga garas imalanii dhalli namaa oddoola kanarra qubatee jiraachuu eegale. Warri Poorchugaal oddoola kana akka wiirtuu daldala garbaatti itti fayyadamaa turan. Garuu biyyattiin erga bara 1975 walabummaa ishee gonfattee of dandeessee buluu eegalte. Bara 1990 irraa eegaltee biyya Afrikaa dimokiraasii jabaa qabdu taateetti.